Biyyi gaanfa Afrikaa Itoophiyaan kufaatii dinagdee fi mallaqaatiin rakkataa jiraachuu isee dhaabbileen mallaqaa idil addunyaa yoo himan ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Itoophiyaan guddina dinagdee saffisaa irra jirti jedha. Abban shakkar baana kaata malleen kaata dukaan dhiigaa kun nama maraa. Yeroo ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed karaa gootti dhufu dandeettiin sharafaalaa Itoophiyaa birrii 27 doolaara takka yoo bittum waggaa shan booda ammoo birrii 55 doolaara takka bituu irratti argamte. Dhaabbanni fandii maallaqaa addunyaa guddinni Itoophiyaa ilaalchisuun dhaabbanni fandii maallaqaa addunyaa guddinni Itoophiyaa ilaalchisuun ibsalaateen guddinni dinagdee Itoophiyaa dhibbeentaa 6.4 bara kana ammoo yoo xinnaateem dhibbeentaa 6.1 bara dhufu ammoo dhibbeentaa 6.4 akka guddatuum tilmaamee jiraan yaada muummicha ministeera Tibbana dubbatanidha. ትንበያ የሰጠው IMF የኢትዮጵያን እድገት በሚመለከት የባለፈውን ዓመት 6.4% እድገት እንዳለ የዚህ ዓመት ቢያንስ 6.1% እድገት እንደሚኖር በሚቀጥለው ዓመት ከፍ ብሎ 6.4% እንደሚያድግ ተንብዮአል። ቢዮታ ሰሃራ ገዲ ኬሳም ካን አከ ኢትዮጵያ ጉድና ዲነግዴ ገልሜሳ ጅሮ ሄንጀሮም ሰደርጋ አዱኛትስ ኢትዮጵያን ቢዮታ ጉድና አሪፈቺሳ ገልሜሳ ጅረን ኬሳም ኢሼ ቶኮ ጀቾን ሚኒስትር ሙሜ ቢየቴ ዱባቴቲ ጅራም በሰብሳራም በኢትዮጵያ ልክ እድገት ያረጋግጣል ተብሎ ተነበየ ሀገር የለም። በዓለምም ፈጣን እድገት ያመጡ ካሉ ጥቂት ሀገራት አንዷ ኢትዮጵያ ነች። በዳፈማን ኖቤል ነጋ ኢትዮጵያም ዲነግዴን ኢትዮጵያ ጉድና አሪፈቺሳ እራህ ጅረጀቾን ፓርላማ ኢትዮጵያ ረትዱበቶስ ዳብሬን አካ ትራቨልም ካረንስ ፕሮጀክት ጀደማን ደንዴቲን ሸረፋላ ኢትዮጵያ ድቤንታ ፍሩተማን ገዲቡ ኤጅራህ ጀቾን ዱበቾረት ያርገሞም ዳብሌ ሞቱማ ፌደራላ ከኔና ኢትዮ ቴሌኮም ዳንዲ ቅሌንስ ኢትዮጵያም ዳንዲ ባቡራም ሁምና ኡብሳ ኢትዮጵያም ባንኪ ቢያለሳ ባንኪ ሚሶማም Gumrukam sektorota mootummaaf dhaabbileen biroom olaantummaa dhaltoota Amaaraatiin dhuunfatamuun saabicha qabeenya biyyattiitiif daandii saaquu isaatti dubbatama. Akkam jirtu kabajamtootaam daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii kun kan daawwataa jirtan qophii Mil'oo Tibbanaati. Mil'oo Tibbanaa keenyarraatiin kufaatii dinagdee Itoophiyaa waan muummicha ministeera Itoophiyaa kufaatii dinagdee biyyattii ilaalchisuun dubbate akkasumas waan dhaabbileen mallaqaa idil addunyaa dinagdee Itoophiyaa ilaalchisuun jedhan darbees ammoo waa'ee kufaatii mallaqa Itoophiyaa irratti xiyyeeffachuun waan isin biraan geenyu qabna. Gama biraatiin ammoo dhaabbileen mootummaa federaalaa hedduun isaanii dhalattoota saba tokkoo qofaan dhuunfatamuun saamicha qabeenya biyyattiitiif daandii saaquu irratti xiyyeeffachuunis waan qopheeffanne qabna. Ansraa Sabaati gamogummaa kaameraatiin Tuujii Muhammad nafaana jira. Kun Mil'oo Tibbanaati. Abban shakkar baana kaata malleen kaata dukaan dhiigaa kun nama maraa. Rakkoon waraanaa fi siyaasaa Itoophiyaa dinagdee biyyattii butuchuun kufaatii akkasumas mancaatii bu'uuraalee misoomaa kan hordofsiise yoo ta'u
qaala'insa jireenyaa hamaam hordofsiisuun isaa bal'inaan dubbatama. Baasiin waraanaa bahu akkasumas meeshaan waraanaa biyyoota alaarraa waggoota lamaan darban galaa ture hanqina baajataa bara 2016tiif galtee guddaa ta'uu isaa ibsameetii jira. Hanqinni baajataa baranaa Itoophiyaa mudate birrii biiliyoona 309 akka ta'e ministeerri maallaqaa Itoophiyaa Obbo Ahmed Shidee paarlaamaa biyyattii irratti ibsuun isaanii ni yaadatama. Hanqinni baajataa mudate kun hanqina baajataa biyya keessaa kan ammeessu yoo ta'u mootummaan Itoophiyaa immoo rakkoo kana furuuf akkuma barame baroota itti aananii dhufanis karaa rakkisaa irra deemuu kan itti fufu ta'uu mul'isa. Mootummaan biyya bulchaa jiru rakkoo baajataa ulfaataa sababa koronaatii fi wal waraansa biyya keessaa ture wal qabatanii dhalatan wajjin wal aansoo keessa galee jira. Hanqinni baajataa oomisha biyya keessaa bara darbee ture tilmaama idil addunyaa kan harka 3 ture ol ta'uun harka 4.2 ta'eeti jira. Baajanni biyyattii bara dhufu biiliyoona 801 ta'uun dhiheenya kan raggaasifame hanqina baajataa birrii biiliyoona 281 mul'isa. Wixineen labsii baajataa bara 2016 birrii biiliyoona 15.5 dabaleetii ture. Baajataa waliigalaa ture keessaa biiliyoona 203.9 baasii kaapitaalaatiif kan oolu yoo ta'u kan hafe birrii biiliyoona 369 ta'a. Birrii biiliyoona 14 karoora misoomaa itti fufaatiif kan oolu yoo ta'u birrii biiliyoona 214 immoo deeggarsa naannoleetiif oola jedhameetii ture. Ministeerri Faayinaansii Ahmed Shidee torbaan lama dura paarlaamaadhaaf yeroo gabaasa dhiyeessatti sababa galiin qaraxaa gadi bu'uu fi liqiin biyya keessaa hir'achootiin wal qabate rakkoo hanqina baajataa hammaataan biyyattii mudachuun ifatti dubbateetii jira. Waggoota lamaan darban keessa miiltowwan misoomaa gargaarsa maallaqaa waadaa galan biyyattiif gadhiisuu dhabuuf gargaarsi biyya keessaa gadi bu'aa harka 22 qofa ta'uun sanadni ministeericha paarlaamaa biyyattiitiif dhiyeesse ni mul'isa. Dhaabbanni Kiristaaliinaa Joorjiivaa fandii maallaqaa idil addunyaa yookaan International Monetary Fundeen ibsa baatii waxabajjii keessa baaseen mootummaan Itoophiyaa rakkoo dinagdee jiru akka furuuf gaafateetii jira. Ministeerri maallaqaa Itoophiyaa Ahmed Shidee fedhii gargaarsa namoomaa fi deebisanii ijaaruuf jiru baasii garmalee ol kaasee jedhamee tilmaamama jechuun miseensota paarlaamaa biyyattiitti himeetii ture. Haa ta'u malee miseensonni paarlaamaa Itoophiyaa gareen sababoonni hanqina baajataa akka ministeerri faayinaansii Obbo Ahmed Shidee jedhan osoo hin taane qisaasa inni baajataa fi qarshii gahaa sassaabuu dhabuudha jedhu. Dhimma qisaasa inni baajetaatiin wal qabate hojiiwwan dursa kennamuufii qaban hedduun osoo jiranii waggoota 4 darban keessa biiroolee mootummaa haaromsuu irratti qarshiin guddaan baasii godhamee jira jedhu miseensonni paarlaamaa. Dhimma galii sassaabuutiin wal qabate immoo hojii gahaan hojjetamuu dhabuu kan kaasan seera baastonni Itoophiyaa waggoota 5 dura galiin sassaabamuun harka 10.7 ture amma gara harka 7.1tti gadi bu'ee jira jechuun hoogganaa faayinaansii Itoophiyaa seera baastonni himeetii jira. Aban Shaggar bana kacha malen kacha dukan diga kunna mamara. Reeshoon kun galii giddu galeessaa biyyoota Afrikaa Saharaa gaditti barame dhibbeentaa 17 gadi. Kurmaana sadan darban bara kana keessa galiin gibiraan argame birrii biiliyoona 282 qofa ture. Haala kanaan yoo itti fufe kan karoorfame keessa harka 80 qofatu sassaabama jechuudha. Baajanni piroojeektiilee misoomaa kan akka qonnaa jallisii fi anniisaatiif ramadame xiqqaa ta'uu miseensonni paarlaamaa kaasaa turaniiti jiru. Gibirri galii mootummaa keessa harka 80 ta'am waggoota 3 darban keessa galii mootummaa harka 15.1 dabalaa tureetii jira. Karaa biraatiin baasiin mootummaa waliigalaa harka 24 dabaleetii jira. Kun ammoo mootummaan baasiidhaaf dursa akka kennu taasisuun ministeerri faayinaansii biyyattii ibseetii jira. Haala kanaan bara dhufutti baasiin harka 7.3 kan ol ka'u yoo ta'u baajanni kaapitaalaa ammoo harka 6 gadi bu'a jedhamee eegama. Gama biraatiin qorannaa gabaa malee birriin haaraan maxxanfamuun dandeettii waa bituun birrii Itoophiyaa dhibbeentaa 40 akka hir'ise xiinxaltoonni diinagdee ibsuu irratti argamu. Rakkoon maallaqaa Itoophiyaa keessatti mudachaa jiru diinagdee biyyattii irratti dhiibbaa guddaa geessisaa jiraachuu ragaaleen ni mul'isu. Maallaqni Itoophiyaa jijjiirraa maallaqaa
idil addunyaa faana wal bira qabamee yoo ilaalamu baay'ee gadi bu'aa dhufeetii jira. Amajjii bara 2022 irraa eegalee gatiin maallaqaa Itoophiyaa doolaara Ameerikaa waliin wal bira qabamee yoo ilaalamu dhibbeentaa 40 gadi bu'eetii jira. Jijjiirraa seera qabeessaatiin doolaarri tokko birrii 55 gurguramaa kan jiru yoo ta'u gabaa gurraacha irratti ammoo dachaan dabalee birrii 110 gurguramaatii jira. Garaagarummaa jijjiirraa doolaara seera qabeessaa fi seeraan alaa jidduu jiru dachaa ta'uun isaa taatee diinagdee biyyattii keessatti kanaan dura mul'atee hin beekne jedhu ogeessonni diinagdee. Itoophiyaan biyyoota sadarkaa addunyaatti gatiin maallaqa isaanii haalaan gadi bu'e keessaa tokko ta'uu ishee ragaan Travel and Currencies Project irraa argame ni mul'isa. Daayireektarri piroojeektichaa Steven Hanke barreeffama tibbana Tiwiitara isaanii irratti maxxansaniin rakkoo diinagdee biyyattii sababa hooggansa biyyattii irraa madda jechuun qeeqaniitii jiru. Biyyoonni addunyaa sharafni maallaqa isaanii haalaan gadi bu'e Zimbabwe, Venezuela, Libanos, Sudaan Kibbaa, Egypt, Kuubaa, Siiriyaa, Arjentiinaa, Tarkii, Gaanaa, Seeraaliyoon, Kooriyaa Kaabaa, Itoophiyaa, Iraan, Malawi, Pakistaan, Sri Lankaa, Yuukireen, Naayijeeriyaa fi Suudaan. Itoophiyaan biyyoota maallaqaan rakkataa jiran keessaa sadarkaa 13 akka jirtu odeeffannoon piroojeekticharraa argame ni mul'isa. Piroojeektiin kun dhaabbata yaada qorannoo imaammata Kaatoo Instituutii jedhamu kan Waashingitanitti argamu kan jalqabame yoo ta'u biyyoota akka Zimbabwe fi Sudaan Kibbaa waliin biyyoonni Afrikaa hedduun waggaa darbe keessatti gatiin maallaqa isaanii saffisaan gadi bu'uu argisiise. Guraandhala bara 2022 irraa eegalee doolaarri Zimbabwe doolaara Ameerikaa waliin wal bira qabame yoo ilaalamu dhibbeentaa 95 gadi bu'uu isaa. Paawundiin Sudaan Kibbaa ammoo dhibbeentaa 55 gadi bu'ee jira jedhe. Akka Steven Hanke jedhutti biyyoonni adda addaa maallaqa biyya isaanii kan akka hin tasgabboone taasisan sababoota akka rakkoo bulchiinsaa waraana biyya keessaa fi qoqqobbiin diinagdee isaanii irra kaa'amuudha jedhe. Xiinxala Steven Hanke kanaan wantoota diinagdee Itoophiyaa miidhan keessaa waraana biyyattii keessatti adeemsifamaa jiru akka fakkeenyaatti kaasuun ni danda'ama. Sababa waraana waliinii kanaan kuufamni maallaqaa alaa Itoophiyaa haalaan hir'atee jira jedha. Xiinxalli Steven kun akka gabaasa caamsaa bara 2022 dhaabbata bulchiinsa investimentii Sebas Kraus Capital jedhamu maxxansee ibsutti kuufamni maallaqaa Itoophiyaa sadarkaa nama yaaddessuun doolaara biiliyoona takka tuqaa sadiirra ga'ee jira jedhe. Qorataa wiirtuu guddina addunyaa kan ta'e Dr. Tedros Mokonnan tasgabbii dhabuu fi walitti bu'iinsi kun turizimii fi investimentii alaa daangessuun galii maallaqa alaa gufachiisee jira jechuu isaa Addis Standard gabaaseetii ture. Biyyi gaanfa Afrikaa Itoophiyaan rakkoo sharafa alaatiin wal aansoo wal qabaa kan jirtu yoo ta'u michoonni misoomaa maallaqaa kanneen akka International Monetary Fund, World Bank fi kanneen biroo waadaa seenan dhoowwachuu wajjin wal qabate biyyattiin sadarkaa yaaddessaa irra jiraachuun hayyoonni ibsaatii jiru. Ministeerri maallaqaa Itoophiyaa Obbo Ahmed Shide baajata bara 2016 yeroo ibsutti maallaqni michoota misoomaa maallaqaatiin waadaa seenamee funaanname dhibbeentaa 22 gadi akka ta'e ibseetii jira. Maallaqni biyyoota alaa irraa ergamu irra caalaan isaa karaa seeraan alaatii yookaan gabaa gurraachaan jijjiiramuun isaa rakkoo jiru jabeessuu isaa kan himan ogeessonni diinagdee bara darbe maallaqni gara Itoophiyaatti ergame waliigalatti birrii biiliyoona 7 tuqaa takka akka ta'e gabaasni baankii biyyaalessaa Itoophiyaa ni argisiisa. Shaggar baana kaata maleen kaata dhugaan dhiigaa kun nama. Haa ta'u malee tilmaama baankii addunyaa bara 2017 irratti hundaa'uun maallaqa waliigalaa keessaa dhibbeentaan 78 karaa alseerummaatiin ergama. Garaagarummaan gabaa idilee fi gabaa seeraan alaa gidduu jiru adda durummaa fedhiin maallaqaa cimaa gabaa wal fakkaatu irratti bitachuu fi gurguruu dabaluu irraa kan ka'e akka ta'e keessa beeytonni ni himu. Madda rakkoo guddachuu yookaan baay'achuu gabaa gurraachaa mootummaan daldaltoota biyyoota alaa irraa meeshaa galchaniif sharafa kennuu dhabuu irraa kan maddeedhas jedhama. Daldaltoonni
baankii mootummaa irraa sharafa alaa yoo dhaban gabaa gurraacha irraa doolara bitachuuf dirqamu. Hanqinni sharafa alaa hamaan dameelee akkam qonnaa yookaan agriikaalchar, ijaarsa, konistiraakshን, fayyaa fi kanneen biroom adda durummaan miidheetii jira. Sibiilonni ijaarsaaf oolan xaa'oon yookaan callaa guddistuu fi qorichi biyya alaa irraa galuun sababa hanqina sharafa alaatiin gufateetii jira. Waggoota 5 darbaniif dhaabbanni qoricha alaa galchuun Burook Tasfaa jedhamu qorichaa fi meeshaalee yaalaa biyya alaa irraa galchuun daldaltootaaf jumlaan raabsaa tureetii jira. Haa ta'u malee dhaabbatichi waggoota dhiyoo asitti hojii isaa itti fufsiisuuf maallaqa gahaa ta'e argachuu irratti qormaata guddaa isa mudatee jira jedha gabaasonni kallattiilee garaagaraatiin bahanii. Dhuma baatii adoolessaa bara 2020 raayyaan ittisa biyyaa fi humnoonni mootummaa Itoophiyaa tubsan magaalaa Maqalee erga qabatanii booda guyyoota muraasa keessatti sharafni alaa gabaa gurraachaa sadarkaa kanaan dura mul'atee hin beekneen dabaleetii ture. Gabaasni tajaajila istaatistiksii Itoophiyaa akka mul'isutti istaatiksii yaaddessaa ta'e keessa akka jiru mul'isa. Bara 2019 irraa eegalee qaala'insi jireenyaa waggaatti giddu galeessaan 20% dabaleetii jira. Caamsaa bara 2023 keessa indeksii gatii fayyadamtootaa bara darbee yeroo wal fakkaatu wal bira qabame yoo ilaalamu 30.8 dabaluu isaa argisiiseetii jira. Meeshaalee nyaataa barbaachisoo ta'an kanneen akka timaatimaa, basaqaa, boqqolloo, foon, aannanii fi hanqaaquun gatii isaanii ol ka'eetii jira. Meeshaalee nyaataa hin taane kanneen akka uffataa, kophee, meeshaalee ijaarsaa fi boba'aas dabalii gatii guddaa argisiisaniitii jiru. Hanqina maallaqaa alaa furuuf mootummaan tarkaanfiiwwan hedduun hojiirra oolcheetii jira. Waxabajjii bara 2022 herregni baankii nama 1,000 oliin kan ugguraman yoo ta'u manneen daldalaa gabaa gurraacha keessatti hirmaachuu isaaniitiin shakkaman cufamaniitii jiru. Kana booda baankonni daldalaa meeshaalee akka sigaaraa fi wiskii xalayaa liqii kennuu akka dhiisan qajeelfama kennuudhaan meeshaaleen barbaachisoo hin taane 38 biyya alaatii galfaman dhorkamuun isaa ni yaadatama. Haa ta'u malee ogeeyyiin dhimmoota battalaaf furmaata ta'an qofa ilaaluu caalaa haaromsa diinagdee hunda galeessa irratti xiyyeeffachuun barbaachisaa ta'uu isaanii cimsanii dubbatu. Ajandaa haaromsa diinagdee biyya keessaa bara 2019 bulchiinsa muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmad Aliitiin eegalame keessaa tokko ture. Gabaa Forex keessatti jallisuun imaammata maqsuu fi bu'uuraalee diinagdee irratti hundaa'uun safartuun sharafa alaa akka murtaa'u gochuudhaan madaallii hidhabuu Forex furmaata itti fufiinsa qabu diriirsuuf kaayeffateetii jira. Haa ta'u malee sababa weerara COVID-19 fi walitti bu'iinsa keessoo kutaa kaabaa biyyattii keessatti uumamuun osoo haaromsi kun guutumatti hojii irra oolee jira ta'e haalli diinagdee maakroo amma keessa jiru akkas hin ta'u ture jechuun ogeeyyiin diinagdee tokko tokko dubbachuu irratti argamu. Kun ta'ee osoo jiru mootummaan ajandaa riiformii diinagdee biyya keessaa marsaa lammaffaaf deebisee eegaluuf qophaa'aa jira. Torbaan 3 dura haaromsa diinagdee waggoota 3 dhufan keessatti hojiirra oolan jedhamee eegamu ilaalchisee mootummaa fi koreen hojii raawwachiiftu garee gargaarsa misoomaa gidduutti mariin geggeeffameetii jira. Marii mootummaa fi dhaabbilee biirtoon wud gidduutti taasifame irratti maallaqa biyya keessaa gatii isaa hir'isuun barbaachisaa akka ta'e irratti mariin taasifameetii jira. Ogeeyyiin baankii addunyaa fi fandii maallaqaa idil addunyaa gatiin isaa akka gadi bu'uun dhiibaa kan jiran yoo ta'u qondaalonni mootummaa immoo yaaddoo qaala'insa jireenyaa fi baasii mootummaa dabaluu irraa kan ka'e shakkii keessa jiru. Gatiin birrichaa yeroo dhumaaf kan hir'ate onkoloolessa bara 2017 yoo ta'u tilmaamaan 15 ta'eetii ture. Yeroo ammaa Itoophiyaan maallaqa jijjiirraa biyya keessaa kan ofii ishee to'attu ta'uu isii suuta suutaan maallaqa gurguddoo addunyaa waliin wal bira qabamee yoo ilaalamu laaffisaatii jirti. Haa ta'u malee baankiin addunyaa fi fandiin maallaqaa idil addunyaa gabaa wal fakkaatu bu'a qabeessa ta'een diiguu fi sirna sharafa alaa tasgabbaa hundeessuuf gara sharafa alaam jijjiiramaa yookaan ammoo floating exchange rate akka ce'uun gaafachaa turaniitii jiru. Akka barreeffamni maarsariitii waajjira baankii addunyaa irratti guraandhala bara 2023 maxxanfame ibsutti baankiin addunyaa keessatti ogeessa diinagdee adda duree diilii piraataa fi waahillan isaa akka jedhanitti Itoophiyaa keessatti daangeffamni kaapitaalaa jiruu fi babal'inni sharafa alaa hedduu jiraachuun akka sababoota gadi bu'iinsa kaapitaalaaf gumaachan ibsaniitii jiru. Gama biraatiin dhaabbileen mootummaa federaalaa fi kanneen magaalaa Finfinnee gurguddaan olaantummaa dhalattoota Amaaraatiin dhuunfatamuun isaa rakkoo diinagdee biyyattii keessatti akka hordofsiisaa jiru ogeessonni diinagdee ragaa bahu.
barambarase Addis Abban Shaggar bana kacha malen kacha dukan diga kunna mamarat Dhaabbileen mootummaa federaalaa kanneen akka Itiyoo Telekoom, humna ibsaa Itoophiyaa, baankii biyyaalessaa, baankii misoomaa, daandii qilleensa Itoophiyaa, Federaal Public Enterprise, abbaa taayitaa daandiiwwan Itoophiyaa, gumruka dabalatee dhaabbanni Telekoom, Safariikoom, olaantummaa dhalattoota Amaaraatiin dhuunfatamuun dhalattoonni saboota biyyattii cinatti dhiibamaatii jiru. Dhaabbileen magaalaa Finfinnee fi magaalaa Dirree Dhawaa kanneen akka mana qopheessaa, waajjira geejjibaa, waajjira siivil sarviisiif kanneen biroos olaantummaa saba Amaaraa qofaan dhuunfatameetii jira. Addatti dhaabbanni Itiyoo Telekoom dhalattoota Amaaraa qofaan dhuunfatamuun komii guddaa hawaasa biratti kaasaatee jira. Ragaa keessoo dhaabbatichaatti OMN dhaqqabe akka mul'isutti gita hooggansa olaanaa dhaabbaticha chief jedhamuun beekamu irratti damee sarviis opereeshin seentar jedhamu irraa kan hafe dameeleen hojii dhaabbatichaa hafan hunda akka hooggananiif kan muudaman dhalattoota saba Amaaraati. Caaseffama dhaabbatichaa keessatti hooggantuu olaantuutti aanee bakkootii murteessoo jedhaman information security, information system, marketing, mobile money, wireless networking, fixed network, fleet and facilitating communication, supply chain, network infrastructure, customer experience and quality management, strategic planning and program management, dameewwan jedhaman tahuu ibsuun dameewwan kunniin olaantummaa dhalattoota saba Amaaraa qofaan hoogganamaatii jiru. Kana malees dhaabbatichi torbaan muraasa dura bifa haaraan muudama daayireektaroota 13 raawwachuu kan eeran maddeen keessoo dhaabbatichaa daayireektaroota 13 muudaman keessaa dhalataan Oromoo tokko qofa jedhu. Dhaabbaticha keessatti saamichi bifa qindaa'een raawwatamaa jiraachuu kan ibsu ragaan sanadaa OMN argate dameewwan marketing division, supply chain, information system, fleet and facility fi communication division jedhamanitti hanni kan ammaatu ta'uu mul'isa. Hanni ammoo wantoota diinagdee biyyattii laamsheessan keessaa isa jalqabaati. Ragaan qorannoo OMN argate waajjira muummee Itiyoo Telekoom qofa irratti kan gaggeeffame yoo ta'u naannolee fi zooniiwwan jaha magaalaa Finfinnee keessatti argaman keessattis gochi wal fakkaataan kan jiru ta'uu maddeen eeraniiti jiru. Olaantummaa saba tokkoo dhaabbaticha keessatti dagaageen cinatti gurmaa'insi ilaalcha jibbaa Oromoo irratti hundaa'uun garagaraa maqaa amantaa fi sabaan dhaabbaticha keessatti hundaa'anii socho'aa jiraachuu ibsuun dhaabbatichi kallattiinis ta'e al-kallattiin adeemsa finxaaliyyaa Amaaraa deeggaraa jira jedhamuun dubbatamaatii jira. Gama biraatiin dhaabbata daandii qilleensa Itoophiyaa 74 to'atee kan jiru dhalattoota Amaaraa yoo ta'an embaasiiwwan Itoophiyaa 52 ol akkasumas ammoo seektaroota bulchiinsa magaalaa Finfinnee 60 ol kan to'atan dhalattootuma Amaaraati. Sadarkaa hojjetaattis dhaabbilee afran jechuun paarlaamaa, mana maree federeeshinii, waajjira pirezidaantii fi waajjira ministeera muummee olaantummaa kan qabu dhalattoota Amaaraa ta'uun ministeerri muummee biyyattii Abiyyi Ahmad Alii waxabajjii bara 2022 paarlaamaa irratti dubbachuun isaanii ni yaadatama. Addis Abban Shaggar bana kacha malen kacha dukan diga kunna mamarat haala kanaan diinagdeen Itoophiyaa quucaraatii jira. Kanaan wal qabatee ammoo Oromoon taranyaa yookaan baalagizee jedhamuun arrabsamaatii jira. Dhugaan jiru garuu kan armaan olitti dubbatame kana. Manni maree bakka bu'oota uummataa adoolessa 6 bara 2023 yaa'ii idilee 28ffaa geggeessee irratti gabaasa raawwii hojii mootummaa federaalaa bara 2015 baajata bara 2016 dhimma nageenyaa, diinagdee, xaa'oo, qaala'insa jireenyaa fi hariiroo Itoophiyaan gaanfa Afrikaa keessatti biyyoota biroo waliin qabdu irratti xiyyeeffachuun gaafii miseensota irraa ka'eetii jira. Liqiin Itoophiyaa oomisha waliigalaa biyyattii tiriliyoona 6.2 irraa 38 ta'uun kan ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad Alii qonni biyyattii 6.3 guddatee jira jechuun ibsaniitii jiru. Garuu qonnaan bulaan xaa'oo dhabuun rakkoo hamaa keessa jira. Kana malees diinagdeen Itoophiyaa 7.5 guddataa jira jechuun himaniitii jiru. ፈጣን እድገት እያመጣ ያለ ኢኮኖሚ በዚህ ዓመት እኛ ቢያንስ 7.5% እድገት እንጠብቃለን። ቢያንስ 7.5% እድገት ይመጣል ብለን እንጠብቃለን። የሚጠቃልለው መስከረም ስለሆነ
ከወዲሁ ማስቀመጥ አይቻልም። ቀሩ ቀባተማ ወንት ለፈረጅሮም ቀባሰርማን ወለቲ ዴስሌ ካናዳ ዳበኒ መለቃይ ደለዱኛም ዲነግዴን ኢትዮጵያ በረከናም ዲቤንታ ጃቱ ቃቶኮም በራዱፈሞ ዲቤንታ ጃቱ ቃፉር አካ ጉደቱ ትልማሙን ካንካሰን ሚኒስቴር ሙሜ ኢትዮጵያም ዳበተች ከና ሀጭዱ ማለም ሞቱማን ኢትዮጵያም በረከናም ጉድነ ተርበቱ ቃሸን አካ አርገሰስቶም ትልማማ ካሱን ኤብሰኒት ይጀሮም ትንበያ የሰጠው IMF የኢትዮጵያን እድገት በሚመለከት የባለፈውን ዓመት 6.4% እድገት እንዳለ የዚህ ዓመት ቢያንስ 6.1% እድገት እንደሚኖር በሚቀጥለው ዓመት ከፍ ብሎ 6.4% እንደሚያድግ ተንብዮአል። Baatilee 11 darban keessatti galiin biiliyoona 365 tuqaa8 kan gale yoo ta'u kunis kan bara darbee irra caalmaa dhibbeentaa 26 qaba. Gabaabsiin immoo birrii biiliyoona 574 tuqaa5 kan bara darbee irra caalmaa 13 baasnee jirra jedhe. Galiin keenya guddisuu irratti hojii guddatu nurraa eegama jechuun muummichi ministeeraa dubbatee jira. Galiin argame biiliyoona 365 yoo ta'u baasiin biiliyoona 570 Afuriidhaan dhimma hanqina xaa'oo wal qabatee rakkoon jiru waraana Raashiyaa fi Yuukireen waliin kan wal qabatu kan eeroo ministeerri muummee Itoophiyaa kan bara darbee irraa hafe waliin xaa'oo kuntaala miiliyoona 15.9 bitoo isa keessaa hangammaatti kuntaala miiliyoona 9 gara biyyaa galfamuu kaaseeti jira. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad madda mallaqaa piroojeektiiwwan gurguddoo akka biyyaatti hojjetamaa jiran yoo ibsan deeggarsa biyyootam kanneen akka Faransaayif gamtaa Emireetota Arabaatiin hojjetamaa jiraachuu ibsaniiti jiru. Dhumarratti manni maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa baajanni mootummaa federaalaa kan bara 2016 baasii idilee mootummaa federaalaa birrii biiliyoona 369.6 baasii kaapitaalaa birrii biiliyoona 203.9 deeggarsa naannolee birrii biiliyoona 214.7 deeggarsa galmoota misoomaa itti fufiinsa qabu hojiirra oolchuu birrii biiliyoona 14 walumaa galatti birrii biiliyoona 801.6 akka ta'e raggaasiseeti jira. Walumaa galatti dhaabbileen mallaqaa addunyaan ogeessonni dinagdee fi haalli qabatamaan Itoophiyaa keessatti mul'atu kufaatii dinagdee Itoophiyaa kan mul'isu yoo ta'u mootummaan Abiy Ahmad Ali ammoo dinagdeen Itoophiyaa harkam 7.5 guddataa jira jedhaati jira. Sagantaa keenyam umurree jirra. Ansara sabatrem kabogummaa kaameraa fi production bareedan meloti bana kan simbrang hatrem tuji Muhammadim qophiileen Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii hafanitti fom torban milkii haa ta'u. Shaggarbaan akka maleen kaachaa dhugaan dhiigaa kun nama mara.